አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታም መቀባጀና ለአጃኢብ ነጃይለ ሀይል ምን ማኩኒ ጃቲ ቀባታ ኢልማ ቀባታ ከላስ ጅሩፊ ፊደቴቲ ጀኤ አጂ ወርገጋ ሰኔቲ በቃ ኢልማ አትሊስት ኢልማ ቀባችሁ ቀበደ ያለ ኢልሚ ነበርባችሁ Amucaan kiyya kan gaba fuudha ga'e bar mucaaleen heeruma ga'eette kan gaba. Wallahi jedhimi. Wallahi waggaa kudha maaliif hin jeewantumo? Mucaan an gaba waggaa kudha taseenaa dura qabu. Maashaallah. Wallahi jedhimi. Wallahi. Badiin nufuute caqasa asni. Wallahi ani waan akkanaa wata dhaga'u baay'ee hin haafadhiis. Ani ilma osoo waggaa shanii har'aa da'ee jiraadhe jedhee yaada. Wallahi ani sun taateef ta'uu baattas. Ani anamma yeroo baay'ee waan nama walii bu'uuf faamilii kiyya hundan beektu jedheetiin kaamera irraa dhooga. Are you now? Anamma seena baadha seenayyuu gara tiktokii kana dhufuu isaanii baay'ee seerayaa ture beek. Eega barataman haa oofan jireetu bariise malee maaliif waan biraaf illee mitidha. Anamma wani na dhoggarillee jiru kunoo oguma jiran morma keessa jiran nama jaartii qabne kam caalayyuu waan fedhe jiree haasaya. Badii andala guuf jecha akka faamiliin kiyya arrabfamu barbaadu. Sigalee leelaa nagar waan biraa miti. Annamni natti dubbatu hin jiru warra kennaaf tokkocha. Jaartii xiyyaaf tokkocha, haadha xiyyaaf tokkocha, ilmaalee xiyyaaf tokkocha, abbaa kiyyaaf tokkocha. Warra kenna hundaayyuu tokkocha waan ta'eef namni hunduu na jaalata natti dubbatu. Akkuma ijoolleen bareedaatu kana faamilii kenna hundi na jaalata. Garuu wanni of hin barbaanne. Waan nama waliin bu'aa ooluu fi akka jarri arrabsaman hin barbaadu. Saniif malee ani mucaa wanti xiqqoo mati jala jirti. Mucaan hangafa. Mucaalleen. Amma mucaa kiyyatti heerumitti haree ka'eera. Garuu waggaa 13 inni mudhiina jalaa kutte. Xiqqaateemi. Haalli diidama gawwan ammoo yookaan dhaabuu danda'a suni rakkoo. Ani ammoo nama ilma barbaadu hin beeka. Mucaa kee eeggadhu. Waggaa 14 waggaa takka eeggadhu meeqatti eegalatira dhiirri. Koomenti irratti bareeda. Bobbooyoo naa kenna. Intala dabarsanii kannanii miti. Intalti dabarsanii. Intalattuma halaaka taana malee dabarsinee kanneen dhumaa tana bar. Tana irraa daddaluu feenaan siin jee bar maal taana. Bara waan kanarra bara waan godhamu qabu godhe waan silaa godhamu qabu isinii godha waliidhaan kana keessa jiru bara waan silaa godhamu qabu godhe. Ammatti wanni siin jechuu jiru. Yoo gachiisisu dirra siyaanaa jennu gatuma ciisu qofa malee waan biraatti dhiisiin siin jee. Kiisha 5 gammallattee biyya jirtu 5 mallattee xiqqoo amaleeniif duuba sin deebiin. Michii hoo akkanatti akka urjii bareedu tanatti harargennu galchinaan ati gootaa barata siidaa siidaabu qabnaa deero. Isin ammaas warri si koomandoo karaa warri baalliyyoo kun yoo. Warra deema. Kanuma inni guddaani. Akkas malee wanni biraa takka hinaaf ni adeemu. Hamzaati immoo egaa warra soddaan arrabsiin jedhamteetta warri soddaa inuma nama reebbataa inuma nama abboommata jedhama egaa akkas jedhama mitire. Anyways inni guddaan ani ajandaan kiyya iddoo kanatti dhugaa dubbachuu fi Ahmadii fi Hamzaan uummata kana dhiifama gaafachuu fi ofii wal dhiifama gaafachuudha. Mubaarakii fi Ahmad illee walitti mufatanii turanii akka tasaasumatti wal arganii isaan illee dhiifama wal gaafatan goonee jirra. Inni guddaan ajandaan keenya kana ture galatoomaa ulfaadha. Rabbii isiniif haadhiisu akkuma dhiifama gootanii hedduu galatooma. Galatooma ulfaadha hawaasni kenna dhugaa rabbii baay'ee isin galatoomfatan akka biyyatti isin biraa gadi bu'a. Wanta akka wanni jennu hin jiru ulfaadhu mootii akkuma carraa ta'ee waan kairii dalaytee guyyaan borii iidaa qalbii teessan hundi keessanuu gara iidaa deebiftanii amma maal poostii nu godha ashitti irraa sirba irraa danna saayettanii nan eegina. Ani ashitti na beeyti miidiyaa kiyya jala yoo seene Oromoo ministeerri kiyya dhokataa miti maal taata warri koomantii gummee taragaggaa. Amma cululleen Hamzaan mucattii tana wajjin akka hin gambilee isaa waan biri godhetuudha. Surree mataan baafamullee waan hin oolle kanaaf jecha isin warri koomantii taragaggaa Ahmad culullee sammuu
isaa kana keessa waan cima jira isin hin beeytanii waan godhe ani ka barbaadu Hamzaan akkuma obboleewwan keenya lamaan dubbatan sanii dhoysisaa qofa dhoysisaa qophaa'ee jira bakka dhoysisaa waan obboleessi namaa godhuuf qophoodha. Good job. Kana jaartii tokkotti mafuudhaan laman jirtu beeka. Ahmed, good job. Kanaaf jecha hundumti keessan warri nama uffattanillee galatoomaa kanumaaf jechuu barbaadeeti. An akka kiyyatti beeytanii amala wayii qaba. Obboleeyyan wajjin waan dhalatteef shamarran tana awwaale mana isii jaalatetti heerumsiisuu barbaada. Saniif xiqqoo isii dheengaddan yeroo dhooyteetu shoo itti jedhe. Akkasii yeroo gaarii naa qabaadha hin keessan. Ahmed dhagaasti gaafadha. Asoon bune Ahmed kenna laale. Onnachuu kee ni kabaja Ahmed kenna ansi kabaja akka obboleessa ilma Oromoo tokkotti wanti jiru maali? Ikkuma waan biraa fakkaata. Ani viidiyoo kee akka gaarii dhageeffadhe spiicha kee jala dhageeffadhe firoomsa wajjini nama kabaju nama hawaasa biratti dhageetti qabuun jeetiin eegaa ture maaliif ati nama siyaasaa fi waa'ee saba kana jala deemu so hawaasa kee luus godhuun qaba always maal irratti fokus godhu Hamzaan siin jee jira Oromoon dhabin nama dhabur miskiinummaan jiraatu Oromoon dhabin naa siin dhabe siin jee Ahmed ilma namaaf biraan dhabin namni siin jibbin guyyaa namni si jibbe shamiza darbitee qotte ati gaafa ilmi namaa si jibbe maallaqni doolaarri ati qabdu waan takka siin godhu naa siin jee naamani guyyaa ati maallaqni miti miiliyeenara ta'e yoo ati hawaasni si jibbe si xireeffatee si hawaasni ija hamtuun si ilaale guyyaa san vaaliyuu dhabdee jirta kabajaa dhabdee jirta mucoota maaliif namni akkana jaalata naamusa qabdi Hamzaa ati akkasitti irra roobsee rasaasa raashiyaatti bante kabajaa uummanni qabaaf mucaan kun waywaatee dhiifama si gaafate laali tunuu kabajaa agarsiifti warra soddaanii kabajanii nuti intala dhabuu hin feenu gurbaanis kabajaan dhiifama si gaafate atilleen afwan jeeni walitti harka qilleensumarra silaa qilleensa irraa lafa buusaa eegana Hamzaa jabeeffadhu Hamzaan obboleessa keetii atis obboleessa isaati tubbiin Kitara bara Hamzaa dhiifama deeni Hamzaa warra dhiifama gaafadhe jiru afaan si obboleessa keetii nutilleen uummata Oromoolee dhiifama gaafadhe Hamzaanii soddummaa dhugaa Rabbi haa godhuu fi soddaa baalee ta'uu isaa itti boonuu qaba. Innis itti gammada jedhee abdii qaba. Innis ammoo ashitti illee soddaa Harargee ta'uu isiitiif itti boonuudha qabdi. Dhugaa isinitti maanii anjaalala ashittiif Hamzaa waan yoon qabu ture. Haa ta'u garuu waan jedheef amma inaas awwaamara akkuma isiniin jedhe miidiyaadha. Hamzaan ijoollee Harargee hin beekan. Waa'ee jaalalaa irratti sirriitti beekan. Wallaahi billaa eenyu holitti beeka. Kabajaa isaan dubartiif qabanillee baay'ee beeka. Baay'ee beeka. Kanaaf jecha namni baay'een beektaa namni haasa'u kana afaan namaaf haalaalee hamtuu godha. Ati ammoo ajandaa tokko yeroo ajandaa uumtu ajandaa san dhugaa fakkeessuun barbaachisaadha. Si galte ajandaa tokko dhugaa fakkeessitee yoo hin kaasin fudhatama siin godhatu hawaasa biratti. Kanaaf malee namni amma baagiraawundii kiyyatti himaa turanii mucaan ijoollee 9 qaba 15 qaba kuni waan jedhamaa ture siilleen hin beekti Hamzaalleen hin beeka. Garuu waan goone warri miidiyaa kun yooma xiqqoo yoo arguun maraata uummanni beektaa. Kanaaf uummanni Oromoo bakti dhiifama. Sadarkaa kanatti dhiifama sii goone Habiib. Dhiifama sii goone amma kiyyaa. Tun seene hangara kiyyaa. Rabbiin dhiifama si goone jira Hamzaan haa dubbatu Hamzaan haa dhageenye buuna already waan xumuramee dhiifamni waan odoo gara Hamzaan ajandaa kana sumarratti cufaa dhugaa ni cufna abshir mootii kiyya ni cufna odoo gama Hamzaan dabarsine nuti warri as gubbaa turre daduma yaaduu fi namni warri as jala jirtanii warri as gubbaa jirtanillee hundi keessanuu yoo mufanne isin nuuf mufattan dhiifama odoo asirraa gadi hin buune meegaa jara lameen sagalee isaanii dhageenyeeti fayyaa dhiyaan numa jirti guuza gize daboo gize nama abbaan fayyaa dhiyaan numa jirti sagalee isaanii dhageeffanneeti firraa qabbuuna akkasitti guyyaan keessan isin yaa bareedu halkan keessan isin yaa bareedu isin hin jenna sagalee Ashittiitii fi Hamzaa dhageefuuf qophiidha gurraa xaawwannee jirra itti fufa. Waan kanarratti galatoomaadha kan hunda warri asitti argamtanii dhaggeeffattanii viidiyoo waraabbattaniis araaratti gammaddanii hundi keessanuu galatoomaa isin jechuu barbaada waan ta'e qofaan Ahmadiin jechuu barbaada obboleettiin teenya haati faatee asin jirtu yeroodhaaf argamuullee dandabaattu xiqqoo dheengadda afaanii waa jettee turte viidiyoon kun haa bira ga'uu ijoolleen silaa waraabaa jirti asumaan obboleettii teenya haadha faateetiin dhiifama akka jettuunis sirraa barbaada hasanirraa hafe hawaasni keenya hundi keessanuu baay'ee galatoomaadha ashitti I love you Habibti. Tome Hamza haati faatee anaaf obboleettii tiyya uma fedhe jedhaanii hamtuuf hin jenneeni hin arrafadhaa osoo bira jiraadhee hin tumaddaalle
Kanaaf jecha akka hamtuutitti na laalti jedhelleen fudhadhu isiilleen hin beeyti. Obboleettii tiyyaa hangafaati. Obboleessa isii irra xiqqaati. Sanumaaf arrabsee waan hamtuuf hin arrabsine haati faate waan beete irraan jette an bakka isiin qabu. Ittillee naaru, ittillee mufadhu. Dhugaa isii fi maamsaa waan garaa kiyya keessa jiru. Haga gisee sana achitti beekaan isii aarsuuf jedhe saniin alatti haadha faatee rakkinna isii na'u. Cinkii isiin barbaadu. Kanaaf jecha isiilleen akkasii beekuu qabdi. Obboleettii tiyya wanta akka gara kamittuyyuu wanni ani isii irraa hamtuu barbaadu hin jiru. Isiifis gammachuu hawwaa gammachuu isii dhaga'uu barbaada. Saniin gara kaanitti haasaa nu dheengadda amma asitti afaaniin anaaf isii waa waliin jenne san namni gariin sireesitti fudhata waan badaa. Hangi jama san isii aarsuudhaaf. Ijoolleen dhiifama hojjese afaanii. Waan biraa akkasii sadafaatee asumaan viidiyoo biraan ga'e ani gara kiyyaa rakkoo irraan qabu. Viidiyoo kanaan gaafa san waliin jenne malee achatti waan jenneeni kanuma dhumataadha. Isiillee carraa gaarii carraa bareedaa bakka isiin barbaadde rabbi haa ga'u. Awustiraaliyaa barbaadde, Kanaadaa barbaadde, Ameerikaa barbaadde karaan si haa banamuu jedhee eebbisaa yeroo obboleessisi. Kanaaf hamtuu wayituu hin jirtu. Hawaasni miidiyaa akkasii hubadhaa anaafaati faate osoo wal agarreeyyuu fuula walitti hin guurru. Ani ergaan kiyya kanuma. Haadha faateetiif wanni an qabu jechuudha. Dhumattee jirti. Galatoome Ahimad anillee waan keessa dubbachuuf jiru Hamzaan iyyuu kaase rabbi siif hadisu siillee jaalaluma nu gidduu jira kabaja nu gidduu jira namni immoo numa walitti gaafa walitti haasa'u maybe waan hamaadha jedhee yoo naasofne iyyuu namni immoo deebi'ee walitti gadda haasaan wal gaddisiisaa laalcha wal gaddisiisaa jecha wal gaddisiisaa waa baay'ee wal gaddisiisa. Baga walii dhiiftanii haadha faateetiinis nageenya akkasii kun gidduutti bu'u abdiin qaba galatoomaa hundi keessanuu ulfaadha. Nagannaa jiraadhaa hundi keessanuu fayyadaa galatooma. Hora bulaa isiniin jegaa Shaantii fi Hamzaa fayyadaa hora bulaa isin faana jirraa isin booda jirraa waliin isin jaalannaa waliin bareeddan. That's what we don't see like. Nama hojii jiraatu arguu feena rabbiilleen akkas jaalata. Yoo namni hojii jiraatu keessattuu namni wal jaalatu wanni isin irra qananii jiru bar. Nama jaalatte argachuudha addunyaa tana wanni nama gammachiisu hin jiru billaalee. Nama jaalatte wajjin jiraachuun akkasii fayyadaa mootii nagannaa jiraadhaa Ashaantii Hamzaa teessan olumaan jaha dubbiin akkasuma. Mootii duraan jalaa gubate inni duraan jalaa gubate. Neetwoorkiin keenya jijjiitan mootii dhiifama. Shanyi ni jijjiita maate. Follow Davisy. I cannot hear you well. Yeah. Okay. I will. Mootii keenya nagannaa jiraadhaa fayyadaa obboleeyyan najabii sigaa mootii ati fi warra kaamantii kana laakiin kabaja har'a nashaata qabanii harkutti nagannaa kaamantii isaaniin tiktaakni gadhaa hin balaaleffatinaa fayyadaa nagannaa jiraadhaa. Thank you. Bye. Hamza. Amma isin sebu akkam jetta. Takka waliin dhiiftee ati deemnaan anillee deemtaa. takka waliin nuti dhiifama hojjetee takka nuuf. Dakika takkan isinii kenname. Achi booda nagashi. Wallahi hin bu'in ati siduu qabu an bu'in. Ayata jana ani wanti nta danyan ta rakoni nje. Tajana jana. Igirello. Wandi machu nanya ende. Anta gadi bu'in si jeda araba. Mbune. Namni bira. Mbune tai kuno tai njira. Ne ta ilmu. Hamza. Sanyi dhiifama hojii deeqaa takka anas gaafatee abbaa manaa falaas. Tole. Maatii yaataatu guddistaati. Waa'ee jaartii irratti namni hin ta'u hiyyumaa ta'aa murteessa namni. Akkamitti? Sagalee kee dhagahamaa hin jiru. Kasih gabus aja. Apa nak? Gabus apa itu? Aneh kinje.
guyaan guyyaa ija laafanii miti guyaan guyyaa maayyeeti ija jabaadhu ija lallaafin akka ijoolletti. Astagfirullah. Wanni kaayidate seesila gurbicha. Bakka nama geestii galcha nama biraa ishee. No. Soda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu? Ajab balik. Ya, masyaallah itu boleh kabar ini. Garuu beektaa amma ani akka obboleessatti gabbara fedhaa gabbara akkati gabbartu barbaada haa ta'u garuu ani amma waata akkasii gaafachuu barbaade beekte yoo waadaa akkanaan seentuu fi obboleettiitiin bareedduu qaalii kana sii kennine ana ammoo akka maakii naa kennitan barbaada. Waan garratti amma kana irratti maali beektaa amma kiisii qanuudhaaf qopheedha maali dubbiin jalqaba siin na dura walii galuudha malee wanni barbaachisu ana manaa fi bulloon tiyya walii galtee qabna waan ta'eef nama waan hin godhu gabbara isin barbaaddan godhuun ammoo waan dirqama narra jiru jalqaba walii galtee barbaachisa san irratti gaa dura silaa isii walii galtee duydi kiyya sii bal'aadha waan gaafatteen dhabinii soddaa kiyyaa siin jaan. Anaafisi waliigaltee qabnaa waliigaltee xumurannee jirra haga tokko haasofnee jirra torbaan lamallee ta'u beekte amma akka obboleessatti akka maakii naa kennitan barbaada maal jette kan marata akka na gorsituu fi yookiin akka yaada naa kennituuf. Ani tuqeegaa waan narraa eegamu isiinis nama waan isii murteeffatu khaliifaa naa hundeeffisee waan kanarra khaliifaa naa gargaaru dubbiin guddoo na dhufe. Salim akkami nagaa jirtaa fayyaadha? Akkam nagaa jira alhamdulillah. Nageenyi balaadha. Baga jiraatti. Baga jiraata selles. Yaa. Dura geemii wajjin taphadhuu siin jedhamaa jira beektaa geemii taphadhuutii paablik godhii jalqabaa siin jedhaa jiru azzala Salim. Ani paablikii gochuudhaallee dura keessaan xumuradhee gasii karaa paablikii fiduu wayya jedheeti beekte dura keessaan xumuru wayya. Anamma namoonni baay'een maaliif waan kanarra dhiifama wajjin namoonni baay'een maaliif michiyyoo tana jaalan miidiyaa irratti ibsaa fi maaliif miidiyaa irra baasee akkana godhaa maaliif ijaan michiyyooni intala xiyya qofa osoo hin ta'in intala gantaa qofa osoo hin ta'in intala hawaasaati waan isiidha hawaasni argeeti akka itti waliin itti gammadu jeetiin kana godhee namoonni ilaalcha dongoraa san fudhatanii wanniin an kana godheef waan akkanaa tana intalli intala hawaasa hundaati intala kophaa kiyyaati miti intala ganda isaanii qofaati miti saniif kun godhame hawaasa isii beeksifnee fi dandeettii qabnuuni nuti waa'ee sabboonummaa jaalarratti abbaa jaalalaatti jaalala qabnu finne itti kenneene haganuma isinii jechuu barbaanna. Itti deebi'ee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sininja Salim Umar welcome saahiba kiyya guddee qaali gaafii natti gaafatte gaafii bareedduudha maal seete Oromoon yeroo maaqmaaqan harree bineensarraa eeganii ogu guddatte ammas bineensumaaf eeganii jaan maaliif jennaan shamarran amma isin guddattutti dhiirarraa eeganii oguu isin guddatte booda immoo dhiirumaaf eeganii beeytaa ilmi dhiiraa tokko karaa guutee akkana dhufee anillee maakiin jaaladhe keessaanillee dubbadheen jira maakiin akannaa jettu gaafii dhiiraan nu gaafatte mee nus gaa isinillee wal dudubbadhaa nutis wal dudubbannee funyaan wal ufunfannee akkasitti nuti Dr. Aslii tokko waliinis dubbannee akkasitti waan goonu goonaa beeytaa waa hedduu jira piroosesa hedduu jira achiin isin haasaa waa fixadhaatii waa hunda tapha geema hunda fixaa akkasi koottu abshiin rakkoon qabu si durallee bu'ee si boodallee bu'eetii waa hunda yaada muraata kee rabbi si haa guutu si guutaa akkas goona. Beeta amma agartee ani paablikii irratti dura baasun duratti akka obboleessatti akka abbaa akka hiriyaatti illee himadhee beete
Saniifuu akka naa laaltanii fi waan kana isin hime akka geematti illee godhee yookiin ammoo akka paabliikii irratti illee laayivii godhee dubbachuu danda'a. Garuu akka obboleessaa fi akka abbaa akka hiriyaatti yoo irra himadhe illee irra dansaadha beete. Saniifuu akka sanitti akka naa laaltanii fi yoo haasoo kiyya irratti gongora qabaadhe dhiifama isiniin jedha. Galatoome ati waanuma dhiirtii jettuu jettee ni bilcheessine dubbiin nu bilchaattee tolti. karaa guuttee dhuftee rabbiin gartee yaada muraada keessa yaa guutu waan ati jettee tanallee rabbiin nu haa laaffisu. Mee wal dubbannee finnee akkasitti guduunfaa fidachuun beektaa namni dura guduunfaa fidataa guduunfaa hogguu fidatan intala tana akka aadaa keenyaatti guduunfaa yoo fidatan intala takka yoo guduunfaa fidatan intalti tun kaadhimaa baluutii yookaan baluu fuudhuu deemaa namni illee ni beekaa fi akkana jechuun kee akka waan gartee aadaa teenyata dursan guduunfaa fidachuutu ilaalama. So guduunfaa fidatte akka taate akka fuudhuu deemtu namni hundi si beekee jira. Waan fituu qabdan fitaa achi booda deebineeti namoo waan dubbachuu qabnu dubbannee walirra deebina haa yeroo biraatiif ballama bulfanna haa akkam jetta. Waan isin jettan biran ta'u. Ulfaadhu galatoomi yaadaa muraada kee rabbi si haa guutu abshiir maakiin deeti homaa yaadini. Ayye galatooma waan isin jettan biran ta'u. Namni dur jaarsa ergata jennaan atufuma jaarsa taatee deemte moo akkaminni jaarsatti ergachuu qabda. Dabarati duubarraa mica orma fitachuu qabda natti fakkaata akka. Natti fakkaata akka aadaatti. Obboleessa illee akka jaarsatti illee akka abbaatti illee jedhee isin himadhe yoo beektaa namni fuudhaaf haala jiru kun waa hedduu tan irraa toltuuf tan irraa hin tollellee hedduu firra laalu ati waa hedduu fuudhaaf waan karaa jirtuuf waa hunda sirraa hubanna waan kana keessa dabreetiin beeka waan ta'eef abshiirumaa yaaddaawiniiti. Maakiin haftee waaqoo guututti heerumuun atiis nu boonsama aboo akkam taate warabbi aannumaa fi qorii walitti dhangalee bara aannumaa fi qorii walitti dhangalee sii galtee akkas ilaal dubbiin. Wallahi galatooma maashaallah na ulfeessitanii na kabajanii gaafii kiyyanarraa fudhattanii bifa kanaan na deebisuu keessaniif hedduu isin kabajaa hedduu isin jaaladha. Ammallee umrii dheeradhaa waan yaaddan argadhaa. Kafacaastan isin haa biqilu biqilee immoo bakka isin haa ga'u isin jira. Amiin ulfaadha tanuma jechuufin ol deebi'e homaa duuban deebiin si duuba jirra taphadhaa kofla. Fayyaa naa ta'a. Anillee bakka dalagaa jira. Ulfaadha kabajamaa ashitti atillee Hamza bultii gaarii jireenya gaarii rabbi sinaa godhuu mootii atillee umrii naa dheeradhu. Saliim kiyya tolaayyee. Yaada ofii ibsachuu barbaadu jira. No, Khalifa Davis, Ashiti, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khalifa Davis. Tai, Kale galgala yeroo mana enu maqaasaan na jalaa bade achi keessa waan kana haasawaa turre yeroo sani anaatu haase nuti Ashitti isiniif kennina isin maakii nuu kennaa jennaani. Maakii eenyutu barbaadaa jaaniiti gaafataa turan beekte yeroo sanitti nama maakii barbaadu abbaa itti dhabanii turan. Amma gaa yeroo sanitti maal naan jedheennu Khalifaan abbaa nama isii barbaadu fidii jennaani abbaan ifiinuu dhufaa jeeti Saalim jalatti itti barreessaa ture. Amma waan jechuun ni barbaadu gaa abbaa argattanii qabdanii gadi hin dhiisinaati. Itti nuuf ufsiisa. Maashaallah wanni hedduu na gammachiise baga isin walitti araaramta gaa rabbi abdii cululleetii fi Hamza dubbii tana baga nurraa qabbaneessitanii namni jaarsummaa tana gidduu deemtanii fixxanii ta'in galatoomaa ulfaadha. Mootii galatee isa wallaahi korga galgalaati dubbii tana fixuudhaaf rakkataa ture. Yaa sanyii hedduu galatoomi ulfaadhu dhugaa dubbii tana gara xumuraatitti fiduu kan keetiif hedduu galatoomi ulfaadhu. Oromoo jechuun akkana Oromummaa jechuun akkana nama walitti fidanii nama walitti araarsuu malee jidduu deemanii dubbii afarsanii dubbii asii achi fuudhuu miti galatoomi dhugaa rabbi.
Raima akkami nagaadha. Lakki ani waan an godhellee hin qabu akka tasaa ta'ee rabbuma keessa jira araara isaanii keessa akka tasaa ta'ee Ahmad Culullee dhufee sana qofaa miti Mubaarakiif Ahmad Culullee kan duraan walitti bu'an akka tasaa dhufanii as keessatti wal arganii dhiifama walii godhanii Hamzaa fi Ahmadis akkasuma ture. Yaa rabbuma tun fedhee malee ani itti yaadee iyyuu kanaaf ani homaan goone inni guddaan isaanumti laphee dhiifamaa qabaachuudha. Rabbi laphee dhiifamaa isaan hunduma isaaniitiif iyyuu haa kennu akkasuma immoo isaaniif haa dhiisu akkuma dhiifama walii godhan jechuudha. Jarri qubaa wal janaa jiru as keessatti. Jalaa yaana. Itti mudda. Akkaawuntiin kee maal ta'e? Hin gubate. Hai, akkaawuntiin warra baay'izawwee kunillee gubachuu jalqabe? Yaa hin gubata yeroo tokko minti maal tan beekan. Ani yeroo baay'ee jalaa gubate actually inni kun immoo egaa guddate booda gubate. Register yoo goote hin gubatu bar. Akkamittiin naaf hin galte. Siifi maayyee. Ayyee. Nagaan tura. Jana keessatti seenaa filaawara sinii darbina. Akkas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maanke washitti. Ashu. Yee mullo. Maal jette? Homayyuu ani isin hundayyuu gadi buusee amma laayivii marraayyuu bahe. Maal immoo? Maal balleessini? Homayyuu balleessini. Bar Hamzaa kee akkamatti fuulduratti teessee ilaaluun waan tokko bar min onesh no. Yaa Ikiraami. Ani bar ahitti nagana bareeddee uummata wal nyaachiftee guyyaa tokko yaadame garuu ajaa'iba ta'e gaazexaa irratti bahuudha bar waan xiqqoo tafe bara ahitti. Wal nyaachisi naan jedhan maal wal nyaachisi wal nagaa buusuudha. By the way, asirratti sanyii xiyya si jammar akka waan gartee maal siin jawba. Takka ta'in an bira gee gisee hunda akka namatti dirgim taatee lafaa faatiin talaan an bira gee rabbiin ne ibisa akka waan gartee haatee ibistee ni jiraame. Michiyyoo tana dhugaa dubbachuudha